mucimni istiraatee maanni magaalaa guddittiin Oromiyaa Finfinnee akka taate eenyu beeka. Mudhiin koo qalloodha. Intiniin koo akkasii. Ati ol kaatee buna akkuma awwaala keessaa ka'een buna shinii lama dhuga. Daawit. Dibooraa. Daggalataa Jaarsoo. Jaambiroo Laggalmadhaa. Barataa waggaa shanaffaa. Waggaa afuraffaa maqaan gaarii. Sagalee kun tilmaamuu dandeessi anaan? Lakkii. Haa ta'u. Tilmaamuu dandeenye garuu abjuudhaan mucaa fakkii wayii fakkaatu argeessu. Qalloodha jechuufi. Tilmaamuu dandeenya waan fedheef. Shigaa. Wal baruun danda'ama amma ofirraa fudhanne. Ini nama ni gitu. Wow. Sudah mau? Jadi abju kau ni, nur. Jadi abju kau ni, fakir wei demo fakir wei nadrota. Sudah lagi. Aku kau bayar setara. Makasih teh. Di borang sudah. Sagale kina arfu di deh. Takka sagale kuru fakata. Sagale simbirrota al-kanifa. Kan simbirro mas kalau fakata sagale kina. Sagale makan lagi sembetet. Kan mufrifu bagawal barre. Nak apa tu memang ada nama sih. Malah nak apa tu nak kau kamu jadi. Mudah masih mudah tangkesa. Karena bahasa nasi itu kena afodi. Anda beta na mudah tu nani. Mudah no kaba kamu. Mudah no kamu gaf toko. Ero jal kawa university faru cuda. Mana beta kama mana beda membeku beta. Karena olagar anfa abakuti lah kananya cufene. Si budi erga kananya nerani budi mana fincani naga. Mana fincani sana bra kan shamarani kan era wal berat jira sore beta. Sana budi bayine sardira. Otuunne sardiru mucawo yudufe. Dabalatan jechuudha. Wal bira lam darri waan ta'eef sodaadhina machaara na innis sardama maka kutin itti fakkaata gama. Kutoo sitti fincuufna naan jedhee walii gallee fincaa'u gaafa gamu. Kan shamarranii. Alatti malee bakkee taraannu gaafa fincaaru namicha achi keessaa hojjetu tokko afaan amaaraa haasaa dhufe beektaa. Kana booddee lama taanee fincaaru dhiisne sokkine. Gidduutti addaan kun. Gidduutti addaan kun. Kan injitai. Jira miti sodaarraa kan kee nu qabate gidduutti addaan kun sokkine. Sin kafa si kirkiru. Mee ani muusi gaafadhu. Tapha yaa quruphee koo jedhu taphadhu agarsiisi. Amma yaa quruphee koo tapha jedhu taphadhu agarsiisi. Beeku. Afaanin galuutti na ganoo beeka fakkaata. Jai ragoon qabu. Yaa quruphee koo qurup na gargaari. Utaali ka quruphee. Waaman si adabamuudha kan. Intettu carraa tokko si laal. Dhuma isaayyuu hin beeku kan. Carraa lama siif kenna. Carraa sadi naaf adabamtu. Naaf adabamtu. Na adabaman. Na adabamta dirqama. Hin beektu ni adabamta. Hin gaafatamtee hin beektu in adabamta. Seera kun amma kun seera si seenaadha si. Waa seera walumaa gala. Adabamuun dirqama keeti. Amma dabaa in adabamta. Waan godhan hin jiru laa maal akkamitti yaa quruphee koo laaltu. Ngana ni bu. Maali maal maachuudha. Maa tokko kun yesuudha. Dhukkuba sagal isa keessaa balleessa. Tokko dhukkuba garaachaa. Lama dhukkuba sombaa. Sadi dhukkuba dhukkuba turuu. Mataa cabsaa meeqarra geera. Afur mini dhukkuba nanna keessaa afur shan immoo. Garaa boqosa. Jala kutaan jiraan. Waan gara hin jiru. Otumas jaalala guddaa waliin ibsayyuu. Ooga jedhi. Jedhi maali? Maanni afaan mimmiiffatoo dabalu sitti minyaa fakkaata. Maanni bicha na laata seete. Gaaffii koo sattaanu koomediyaanota afaan Oromoo keessa eenyuun jaallattaa?
Kasaatti immoo fakkeenya fudhadhuutti akti godhe. Koomeediyaanota afaan Oromoo keessaa Gobosee Caannaa baay'een jaalladha. Jireenyi በጣም ሸጋዴ ወጥሳ ጅጋዳ ክልል ጋሪዳ አጥፋኒ ወዲሳኒ አጥፋኒ Jireenyi gaariidha. Hundumti isaanii adufanii dinnichi jira. Cemcemeen jira. Wantoonni lafa jalatti argaman hundi isaanii jiru. Jireenyi minyaa'ee muka ibsaa yaabee uummanni lafarraa namni irraa yaabee buusu dhibee uummanni rakkachaara. Gaariidha. Hundumti isaa gaariidha. Atillee bareedduu shaggituudhaati. Gaariidha. Gara dhumaattis lakkoofsa bilbilaa kennan barbaada. Hundumti isaa gaarii. Gaariidha. Gaariidha. Baay'ee nama gofalchiisa. Tole anis gaaffii lammaffaa sin gaafadha. Haasaa shamarranii keessa lakkoofsa 8 jechuun maal jechuudha? Ani sheeppiin qaba. Oluma kaasa galee kee. Ani sheeppiin qaba. Singalee. An sheeppiin qaba. Mudhiin koo qalloodha. Intiniin koo akkasii. Ati ol kaatee agarsiistee irratti tola. Ol ka'e maala? Ol ka'e hin jedhu kaa. 8 fi an sheeppiin qaba. Mudhii kootu qalloodha. Furdaadha. Maal turte fidama wanta kana? Lakkoofsa 8 beektaa? Nan beeka waan akkasii wayiiti. Gidduun see akkam? Walitti siqa. Mudhii walitti siqa. Halluu mudhii sun san nageenya? Nan dhagaa. Sadhaa. Ajaa'iba qabdu boogoosin. Naa deebi'eera. Walaloo jaalala boo 4 qabu naaf walaleessi. Walaloo jaalala Boo 4 qabu naaf barreessi. naaf walaleessi. Naaf walaleessi. Naaf walaleessi. Boo meeqatti? 4. An yeroo baay'ee boo jaha dhufa. Halkan fa walakkaa baha. Lama qannas. 4 qeensa foon saree abaaboo mana gidduu. Eessa waltaree gaaf mana hin jirtu. Kitaaba afaan Oromoo kutaa ta'e irra duris yeroo dur barannu afaan Oromoo qabachaa ture waan baay'ee qabanne. Waddeessa galataa, ilkaan daraartuu. Waan baay'een jira hin banne nu keessaa kaachirraa sii walalachuu barbaadeetu. Siiba ta'uu ishee. Gaaffii kootti si fufa. Sirriitti na dhaggeeffadhu. Sirriitti gurra kee sirriitti as gahe. Dhiira kan ta'e hundi addunyaa kanarraa aballeeffamu jedhamee labsame. Jaalallee kee oolfachuuf tooftaa akkamii fayyadamta? Wajjin du'e. Isa oolfachuudha kaayyoon kee. Wajjin du'u osoo hin taane dhiirri aduu jedhamee yoo murteeffame jaalallee kee qabda. Jaalallee qabda heennu fakkeenyaaf qabda. Baay'een qabdu ati qabda. Oolfadhu yoo isin jedhame akkam goota? Maal jettame? Jechaani. Akkamitti oolfatta namicha kana? Jiru? Boolla qoteen keessa waan hojjaa isaatiin. Kunis deebii ta'uu danda'u. Yoo boolla qottee maal hin jedhamu jaalallee kee boolla qottee keessa. Maal amma duuka? Nan taane deebichi. Taa. Wanti kun naataan jiru. Hindu'e nan bisne hindu'e. Siin galle. Boolla qottee keessa jechuun hindu'e aduu jechuudha. Kamiin shiggee jechuudha. Maal amma lafa jalatti manni minaamu inni ijaaramamini? Na namansiisu deebiin kee kun. Na namansiisu. Ani waan akkasii na namansiisu laa. Ifa manaa godhe malee. Ana garuu Naa dhibamuu qabda maal? Wayyoo. Yaaltaa tokko si kennu? Boolla qottee keessa kaawwattee. Utuu ana ta'ee sana keessa na keessatti. Waan gara biraan qabu kun. Jedhi maali? Gosuma sagalii fayyadamu. Maali jechuudha? Waan godhan hin jiruum. Kun waan baay'ee fayyada. Akka bassootti fudhachuu dandeessa. Cuukkoo godhachuu dandeessa. Waan meeqa godhachuu dandeessa kana? Qorii godhachuu dandeessa. Waan baay'ee jira gaa. Yuunivarsiitii keessa nyaata baay'ee jira. Jedhi giftii dhugaadha. Anoo si rakkisuuf iyyuu jedhi gaa maali?
Maali? Jedhani mi'eef gosuma sagalii fi dabaluu? Yoo isa qotanii awwaalanidha. Qotanii awwaalanidha. Nan dabalaa wanti gaariidha. Anumtu qammasuudha. Gaariidha. Warra dubaaf gaariidha. Tuduutee daqiiqaa 5f kaatee akka jiraattu carraa argattee maal goote deebita? Ani gaaffii kee kana baalaan marii lafa fiddeetti geessi. Du'a waan jedhu dhaga'uu barbaadu. Ganaa waan karoora meeqan qaba? Fidika. Tuduute maattee daqiiqaa 5f. Daqiiqaa 5f tuduutee kaatee akka jiraattu carraa argattee maal goote deebita? Erga duutee kaatee daqiiqaa 5 lafarra jiraadhu siin jedhame jechuudha. Maalin godhaa? Buna akkuman awwaala keessaa ka'een buna 5 lama dhuga. Duun barbaadu ani laa sisa sitti madheeraa kanaaf Tuduute. Ani deebaayee dhiis bakka. Maali adabii maali carraa hin kennamu tun du'ii ka'e maalin godhaa? Mana ijaarradha. Daqiiqaa 5 keessatti moo? Manni ijaaramu. Nan dhiqadha. Daqiiqaa 5 keessatti maal dhiqattan finna dabardan? Maaliif hiriiraan hin dabarru? Anaara dabarteetta. Dhuguu. Buna ishee lamarratti kana dhugi. Intinni eessa harta gaafi? Maal? Banta afaan kee. Sin argadde. Si ajjeesuufi. Asuma irratti ol argannaa. Saayitii deddeebi'eef qofaaf. Utuu miti ministeera Itoophiyaatti si mudanii jalqaba maal goota? Oromiyaan bilisoomsa. Amaariif waan akka jedhamu jiru. Naan fudhadhu kaan naan amansiisu. Akka maal goote amansiisa maal goote? Erga muummicha ministeeraa ta'e maanni? Maal goote kuttee baatti baasita moo? Nan kuta. Biyya of danda'aa waan ta'eef. Eessa goota? Magaalaa guddoo Oromiyaa kana eessa gochuustu? Beekamaadha kan. Magaalaa guddittiin Oromiyaa Finfinnee akka taate eenyu beeka? Adaba jalaa sin adabu. Baay'ee deebiin kee baay'ee na tole. Argatteetta dhibba keessaa dhibba si qabna. Ati immoo argattaa kee laallaa qo'eega. Innumne moo ammas gaaffii qabda? Innumuu gaaffiin kee? Okay, no matter. Gaafa tilmaamtu carraa deebitee wal arguu qabna jettee yaadda. Sifaan? Sifaan? Araakaasnee amma gaafa duutti wal agarra. Sifaan moo? Eedeen argaan siinii? Akka fakki sagalee wal kaawee musa deeggarsaay. Waan akka turrafuu akka fakkii wayiin argala. Waan akkami bilbila sifaan alaatti. Wal argineetti wal argineefaa waa'ee maala inni nageenyaa kana waa'ee qaala'insa gabaa kana mari'achaa turre ani araakaasee baay'ee akkas ergu. Dhugaadha iddoo baay'eetti maali wal argina kana booddee sirriitti wal argina rakkoon qabu ati qophooftu ta'e malee aan maasumaan naamsa godhe barbaachuu barbaada dhugaadha. Gaaffii qabdaa? Gaaffiin kun dhumeera har'aaf si ga'ame si ga'a. Eenyu jettee maqaa kee? Maqaa koo raafattee daawwiti naan jedhani deefaa naan jedhu deevedhu deevittedhu deevaayyeedhu. Waa baay'ee nama maqaa dhaloonni seenaa inni kukkutu rakkutanii maqasii mana rakkutanii garuu daawwiti si jedha. Rakkoon qabu naaf faana suma naaf tunuun lamaa gaati maal deef yoo naan jette hin jedhan rakkoo maali qaba? Maal daawwiti yoo taasisti badda? Eeyyuu ture danki. Daawwiti yoo naa gurraacha weetifni. Maal tokkuma gurraacha garuma magaalaatti si ka'a. Eeyyuu naan jettee danki. Dibooraa maqaa baay'ee bareedaa dhaloonni sanaa moggaafachaa. Dibooraa maal jedha dibooraa sun? Kabaroo dibbee. Waan akkasiiti waan dhiisee dhugaadha ilaalchi koo sirriidha waan akkasiiti kan koo garuu beektaa waan akkasiiti kan kee.
Har'a akka kanatti si arguuf baay'ee natti toleera. Nama baay'ee eegaan turreedhaati. Natti toleera baay'ee natti toleera. Maaltu dhagahama isin? Baay'ee natti toleera. Dammoo bagasite. Filannoo beeku warri kaa. Tuuja korraa inni kamini si iyyaanne dhugaa. Waan akka daangulee wayii geexee wayii misgaanee maansis yaa ture garuu ati. Ani immoo mucaa obbo Margaasaa. Mucaa obbo Gamteessaa. Sinkaa immoo akkasitti fakkaachaa ture. Ishii. Ati jiisiidhaan erga nan dagaliin kaa. Jiisiidha fakkaata. Jiisiidha fakkaataa miti jiisiidha barana. Maal baratta? Injinaringii waggaa 5ffaan baradha. Injinaringii baay'ee ture. Injinaringii keemikaala injinaringii waggaa 5ffaan baradha. Warra farsoo naqu. Farsoo warra maalete warra farsoo miti. Mirindaa, Coca, non alcohol, 7up, Sprite, jira waan bakka Soofii, Negus, Zinc waan akkasii malee waan akkasii. Araqee. Isaa achi kaastanii araqee irraa kaatanii. Malakkii lama si affeeruu galgala kan firiidha. Maal baratta? Asmaariin ishee meetti kan nama mammaatan waa sibiila koolitti kool gochuun. Isa baratta kun amma barumsa baratta. Obboloonni keenya mana biraa waan akkasitti hin baratiin mootorii hiikanii konkolaataa hiikanii hidhaa oolu. Kanuma barumsa araqee naquun baasuu wayyuu farsoo fa'a. Ani immoo warra xallaa nagaa. Yaada malee na kolfisiiste dhugaa. Maala gootee. Carraa akka yoo deemtan gaafadhaati. Asii arguutti baay'ee gammadeera. Baay'ee onneen koo. Kan maaliitiin immoo? Beekaariyaan osoo ergee anuun beeku wanti ilaalcha isiif qabu kun gara waan biraatti jijjiiramuu danda'a. Waggaa jaafaa booddee beeku garuu natti toleera. Waggaa jaha booddee. Maal jechuun guyyaa jaha sa'aatii jaha har'a ammaa kaasee sa'aatii jaha booddee ba. Yoo akkas jette walii gala. Maali rakkoon qabu asuma daqiiqaa jaha booddee fa'a. Dhugaa asii kaan. Dormitti. Rakkoon qabu maal? Don Ragestin. Anaaf tolii galuu waan. Egaa sochoonu gaa sochoonu gaa. Wow. Baay'ee natti toleera. Toleera? Baay'ee natti toleera. Nuyi baay'ee natti toleera. Walitti dhufeenyi kun garuu ammaa ka'ee addaan cituu qaba.